akka silaatii miti. Jalqaba Abdii Getacho Ababee kabajamaa koo ana biratti jaallatamaa moodelistii koo na kabajjee beellama kee eeggattee na tuffachuu dhiiftee miidiyaa koo irratti dhuftee gaaffiin qaba gaaffii uummataa sii dhiyeessuun barbaada siin jennaan tole jettee na beellamtee beellama kee irratti argachuu kootiif argamuu keetiif maqaa hordoftoota Mubaarik Musammaatiin hedduun si galateeffadha. Galatoo mirfaan mubeetis yeroo keerraa aarsaa gootee tarii jala sagaleen biraanatti dhaga'amaa jira maaliif akka ta'e hin beeku. Sirriitti dhaga'amaa jira sagaleen kee qulqulluudha haasa'e. Tole atis naafeeruu keetiif or gaaffii obbolootni koo bakka garaagaraa ta'anii si gaafataa turan tarii anas na gaafachuun isaanii hin mala garuu amma hin danda'u nama muraasa deebisaa tureera. Garuu hundaa deebisuu hin dandeessu baay'ee ulfaataa yeroo fudhachuu danda'a. Amma immoo ati dhuftee jirta waan ta'eef amma humna kootii deebisuuf qophiidha. Obboloota koo laayivii kana daawwachaa jiran hundaan assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu jecha nama gaaffii na gaafatu gaaffii isaanii na dhiyeessitaa nama komii natti dhiyeeffates komii isaanii natti naaf fiddaa nama na himate yoo jiraates himata natti banames naaf fiduu dandeessaa hundumaa ammuma xumurra sila yeroo dubbannu rakkoo neetworkiitu nu baase wanni kun amma akka ta'u viidiyoon natti na ergite jennaani viidiyoon erguun barbaanne sababni isaa gaaffii kana fuulaan deebisuu barbaada waan namni na gaafatu obboloota kooti kan na gaafataa jiru yookiin mana murtii miti mana murtii dhaabadhee gaafatamaan jiru waan ta'eef deebisuuf qophiidha inshaallah. Hayyee Abdii Getacho Ababee maqaa hordoftoota kootiin irra deebi'ee si galateeffata. Gaaffiin garan qabu gaaffii isa kaan walumatti cuunfinee si gaafannaa gaaffiin danuudha. Haa ta'u malee ilma namaa ta'ee yoo aalimayyuu ta'e suuraan isaa maxxanfamee gaaffiin dhiyaannaan inuma gaafatama gaaffii danuutitti dhiyaata. Eenyuun yoo ta'e gaaffii danuutitti dhiyaata waan ta'eef obsaan gaaffii keenya eessarraa jalqabna beektaa? Cidha keerraa jalqabna. Obboleewwan koo dhiifamaa utaalloon isin na qabattee jirti na of kolcha. Abdii Getacho Ababee jalqaba namoonni hedduun baga cidha keetiin gaa'ila keetiin bagattiin siin ga'e meseenjera kee cufattee akkatti si eebbifnu dhabne si gammanneerraa abbaa miskiinaa baay'ee si gammanneerra jedhani gammachuurraa jalqabna. Hayyee ulfaadhaa naajiraadhaa galatooma obboloota koo qaalii jechuun hin barbaadanis. Jalqabaa utuu afaan hin maksin jedhee namni wayii maqaasaa egaa gaaffii keessa dhaggeeffadhaa yaa biyya. Anas na taasisabdu sheer godhaatii gaaffii keessa dhaggeeffadhaa. Jalqabaa utuu koomisitti hin gaasin jedha. Haalli cidha keetii akkam ture daqiiqaa tokkitti irraa nuu ibsi isin jedhee obboleessi keenya tokko Saawudii irraa. Haalli cidha kootii bareedaa ture jechuun amma humna kootii gochuuf yaaleera amma humna kootii socho'eera. Cidhaan koo kun akka akkasitti bareeduuf akka namni keessummaan na bira dhufe nyaatee dhugee bashannanee na argamee deemuuf gumaacha namni naa godhan baay'eedha. Kophaa koo kana gochuu hin danda'u baay'ee ulfaataadha. Tarii ijoolleen biyya bakkee jirtan haala biyya keessaa kana baay'ee hin beektanu yeroo jedhu gatiin wanti hundi qaalii ta'ee jira. Cidha cidheessuun baay'ee ulfaataadha. Garuu namoonni na cinaa dhaabbattanii cidha koo kana akka miidhagu na gootan humnaanis cidhi koo nageenyaan eegumsi isaallee akka miidhagu gootanii uffata aadaatiin faayamtanii irratti na argamtan bakka garaagaraa teessanii immoo na jajjabeessaa na gargaaraa turtan hundumti keessan galatoomaa jechuurraa eegaluun barbaada. Cidhi koo immoo cidha milkaa'aa ture cidha bareedaa ture. Gaaffiiwwan cidhaan wal qabatan immoo akkan gaafatamu gaabdiin qaba meenan eega. Danuudha atuu barteetta. Gaaffii cidha keetii wal ilaallatu keessaa shamarreen tokko keessaan dhuftee gaaffii 7 naa deessite keessaa obboleettii koo maqaa kee dhahuun hin barbaachisu gaaffii lamatuun keessaa fuudhee isa kaan of gochisiin jedha. Gaaffii lamman wal duraa duuba kan shamarree tokko asii deessu egaa abdii keenya si jaallanna si kabajna garuu maaliif ati obboleessa keenya ilma Oromooti dhalataa godina Jimmaati godina Jimmaa keessaa dhabdee
bakka biraatii dhattee buute moo waan gaafatame gaa na of kolchi natti mufatiin abdisha. Dhabde moo akkamitti dhattee ganda be Oromoo dhumatu taanuyyuu ganda qannaa hundi keenyayyuu akkam dhattee daangaa dabarfattee bakka biraatii fuutee gaaffii jedhuuf gabaabsi deebisi lammaffaa sii dabaluu gaaffisi. Eeshi itti fufi. Oromoon kutaa 11 Oromoodhaa ilmaan abbaa tokkooti. Haa ta'u malee uffata aadaa kutaan 11 qaba yookiin kan aadaa kan abbaa gadaan uffanne uffata abbaa gadaan uffanne kan kutaa tokkotti uffattee deemte kan jimmaallee hin taane yoo kan jimmaa uffatte namni komatu hin jiru garuu immoo kan kutaa tokkotti calaqqisu uffattee deemte kan abbaa gadaallee hin taane maal jette anne wanta irraa beeku hin jiru gaaffii kana lama gabaabsiiti deebisi gaaffii nama danuuti kanaafan kan si keessaa lama budhe kan nama danuuti wal fakkaata deebisi. Duraan dursee obboleettii kootiin galatoomii gaaffii naaf dhiyeessuu keetiif galatoomis jechuun barbaada. Gaaffiin kun gaaffii bareedaadha. Dhimmi kun dhimma jaalalaati. Jaalala jechuun amma biyya keessa hin jiraafi malee osoon akka carraa biyyaa bahee akka keessan yookiin fakkeenyaaf akkuma mubee kana akkuma kee kana biyya biraa jiraadhee ati eenyu maqaan isaa intala Abdul Fattah Al-Sisiiti maqaan isaa inni biyya keessanii. Osoo ati intala isaa jaallatte intalli isaa si jaallatte ati intala isaa sana hin fuutu. Ilaa halaalamiin maal gufii gaaffii maalii qaba kun? Ati intala sana hin fuuta taanaan maaf fuute? Hin jaallatti miti yookiin ishee si jaallatti? Jaalalli waa danuudha. Bareeda, baay'ee bareeda. Ati manaa koo ijoollee Jimmaa miti. Garuu ani ijoollee Jimmaati. Maaliif Jimmaa dhiistee bakka biraatii fuute gaaffii jedhuufi namni jaallatamu dhabamee miti Jimma keessa. Jaalalli immoo ta'e jedhee itti karoorfattee miti kan nama jaallattu duraan dursee. Ta'e jettee osoo hin taane nama sanarraa waasi mararee qalbiin kee itti sinahee nama sana argachuu keessi kee yoo hawwe nama sana argata. Waan sin ajaa'ibu namoota baay'ee maqaa kaasuu dandeenya baay'ee isaanii Habashaarraa kan fuudhee jira Oromoon, Tigiree kan fuudhee jira Oromoon, maqaadhaan kaasuu dandeenya namoota gurguddoo jecha. Even aangawoota mootummaa keessaa dabalatee jecha. Sababni isaa maali? Wanna biraa hiika biraa hin qabu. Jaalala. Jaalala jechuun immoo maaliyyuu si goosisa jechaadha. Waan biraa dhiisi lubbuu keetti laatta jaalalaa fi jechuudha. Sababa jaalalaati malee wanna biraa miti haadha manaa koommoo. Walumaa galatti jaalalan nageesse jaalala. Jaalalli bakka filatu gandan filatu maalin filatu jaalalli nageesse nan jaaladhe nan fuudhedha. Kana jechuudha. Galatoo milfaadha. Gaaffiin lammaffaan immoo ati manaa koo osoo dubbannu mucaa Wallaggaati intala Leeqaati. Jara Wallaggaati gabaabumatti uffata waa'ee uffataati uffata warra Jimmaadhaan fuunee uffata Jimmaan uffannee gaaffii jedhutu naa ka'e an dhalataa Jimmaati mucaa Jimmaati Jimmummaa kootu baay'een boona Jimma kunuunsee asiin nagaheera baay'ee natti tola garuu waa'een uffataa kana wal qabsiisee dhiifama uffanni ani uffadhe kan naannoo kamiyyuu miti uffata aadaa Oromooti. Oromoon adii jaallata adii uffata. Adii jechuun nageenya. Oromoon waan isaarratti waan nama hin dhiisu. Oromoon goota. Bokkuun immoo aadaa Oromoo keessaa isa hangafadha. Kan abbaan gadaa qabatanidha. An Oromummaa koo ibsuuf cidha koo bifa adda ta'een magaalaa Jimmaa keessattis ta'ee nama biraatiif fakkeenya. Waan si ajaa'ibu cidha koo booda uffannaa aadaa uffannaa cidhaan ittiin cidheeffadhe bakka baay'eetti argeeraan. Miidiyaalee hawaasaa kanarrallee baay'ee naannaa ture. Mucaan koo miidiyaanii tokko eenyu maqaan isaa kan mucaa jaarkanii baatee koo inni uffatu tokko faana hojjetu kiyyaa moo kan jedhamu sunillee uffannaa aadaa kiyya fakkaatuun kan inni cidhasaa cidheeffate. Kana gochuun aadaa naannoo fi jibbuu miti baay'ee. Oromummaa ofii jaallachuudha. Uffata aadaa Jimmaa. Asirratti kan kutaa tokko miti jechuudha kan waliigalaa jechuudha kun uffaticha. Malee kutaa tokko bakka hin bu'u. Kutaa tokko bakka hin bu'u. Waan si ajaa'ibu asuma irratti immoo wanni isinii deebisuu barbaadu haadha koo agartaniitu ta'e jedheen abdadha. Haati koo kan arsii uffatte haati koo.
Obboleettiin koo kan eessaa uffatte? Kan Harargee uffatte. Miinzonni koo kan eessaa uffatan beektaa? Kan Jimmaa uffatan warri dhiiraas warri durbaas. Jimmaa jechuun asirraa aadaa Jimmaa ibsuuf magariisni kan Jimmaati. Magariisniif kuulli diimaan kan Jimmaati. Ankoos kuulli isaa kan Jimmaati. Kuula diimaadha kan koos. Wanni isin hubachuu qabdanii jechaadha. Haati manaa koo aadaadhuma Oromootiin kan wal qabatu diizaayinii bareedaadhaan kan hojjetamedha. Haati koo kan Harargee uffattee, haati koo kan Arsii uffattee, obboleettiin koo kan Harargee uffattee, an kan aadaa Oromoo walii garaan uffadhee, miinzonni koo kan Jimmaa uffatan. Kun cidha Oromoo fakkeessuuf, Oromummaa kootiif jecha malee ganda tokko jaaladhee ganda tokko dhiphisuuf, ganda tokko ol kaasee ganda tokko dhiphisuuf illee Oromummaadhuma calaqqisiisuudhaaf waan raawwatamedha. Malee wanna biraan tokkistiin naaf badhaa. Bravo, Habibi, galatomi. Wallahi ana yoo bareechee ifanaa ta'ee ata'u an akka yaada kootiitti immoo yoo kan Arsii ta'es, yoo kan Shawaa ta'es, yoo kan Wallaggaa ta'es uffannaa aadaa kuni Oromummaan ibsuu yoo uffatanii akka gaaffiitti kun kan dhuunfaa kootiitti. Amma kan Jimmaa ol uffadhe, yookiin kan Arsii ol uffadhe, yookiin kan Wallaggaa ol uffadhe gadi ba'e. Wanti kun Oromummaan ibsuu callume Oromummaan ibsuu waa'ee gandummaa dhiifame. Baay'ee gaariidha. Oromummaa sirriitti ibsa. Amma fakkeenyaaf kan gaaffiin kun naa ta'uu qabu yoo akka ta'e beektaa osoon sagantaa Jimmaa ilaallatu irratti yookaan feestivaalii an Jimmaan bakka bu'ee otoon kan Arsii uffadhee deeme, otoon kan Booranaa uffadhee deeme tarii gaaffii natti kaasisuu danda'a. Sababni isaa an Jimmaan bakka bu'ee deeme waan ta'eef. Garuu an cidha koo kana Jimmaan bakka bu'ee miti kanan fuudhe. Abdii bakka bu'ee tan fuudhe. Abdii bakka bu'ee yeroo fuudhu immoo abdiin Oromoodha waan ta'eef akka Oromootti fuudhuu qaba. Bokkuu Oromoon qabadhee suuraa ka'uu qaba. Bokkuu Oromoo qabadhee magaalaa keessa naanna'uu qaba. Siiqee qabattee deemuu qabdi haati manaa koo. Siiqee jechuun aadaa Oromoo keessatti bakka guddaa qaba. Bakka namni wal lolaa jirutti yoo siiqee sana qabattee dhexxee gidduu seente lola waraana hamaatu dhaabachuu danda'a. Kun aadaa Oromoo keessatti warri beeku hin beekaa ergaa jabaa of keessaa qaba. Kanaafuu kun gaaffii irratti kaasisuu hin danda'u. Isa kaaseef immoo rakkoon qabu deebiseera galatoomii. Ayyee ulfaadhu galatoomii warri gaafattanis dhaggeeffataa jirtu gaaffii keessan warri keessan illee saalfattanii ergitan gaaffii keessan dura sinii buusee warri keessan gaafatan. Abdii Getacho Ababee abbaa miskiinaa obboleessa keenya warra kufe biraa dhaabatee akka nu dhaabannu nu godhee nu kakaasee wanta nu hojjetee jira. Haa ta'u malee namni akkanaa kun immoo amma ta'e siyaasarraa fagaachuu qaba. Abdiinis afaan isaatiin siyaasa kamiin keessattuu na waaminaan siyaasa keessa hin jiru jedheera kan jedhu dhugaa moo soba? An jedheera. Dhaabat jetteetta. Abdii Getacho Ababee nu ilmaan Oromoo ta'a maal maqaan isaa shanee kan jedhamu jira. Shanee adda bilisummaa Oromoo hin deeggarraa hin jaallannaa jedhe gaafataan sun hin jaallanna deeggarra. Tarii kan paartii badhaadhinaas jaallatu jira Oromoodhuma ta'e. Tarii kan KFO jaallatu jira. Abbaa barbaade abbaan barbaade deeggaruu mirga qaba. Abdiin yoo hin dhaqee abbaa barbaade deeggare komii irraan qabu. Garuu siyaasa keessa hin jiru jedheera. Siyaasa keessatti argine siyaasa sana keessatti immoo dheengadda hiriira magaalaa Jimmaa keessatti bahame keessatti suuraa balaaleffannaa shanee jedhamee gadi bahame sana keessatti Abdii Getacho Ababee suuraadhaan argine waan ta'eef akkamitti siyaasatti galee jedhe malee siyaasa keessa jiran jenne akkamitti siyaasatti galee siin jedhe gabaabsi deebisi. Baay'ee bareeda gaaffii kana waan si ajaa'ibu muumuu an ofii kooti barreessuu barbaadee ka'ee beekaatu manniisee namni baay'een na gaafataa ture. Hanga humna koo keessaan deebisaa tan ture. Ani sagantaa baay'eetu magaalaa Jimmaa keessatti gaggeeffama. Baay'ee isaa duraan nan hirmaadhaan ture waggoota 3 dura jechaadha sagantaa kamuu irratti nan hirmaadha. Quba qabu namoonni baay'een dandeettii walaloo barreessuun qaba walaloodhaan waan baay'een gochaa ture. Dhugaa sanan darban jechaadha. Oduun sun illee miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irraa socho'aa tureera. Sana booda ergan aceen nu jalaa wareegame yeroo aceen wareegamu hiriira gaddaa baaneerra. Sana booda hiriira kamurrattu argamuus hin barbaanne keessatti argamuus fedhii hin qabani. Waan si ajaa'ibu gaaffii tokko si deebisee keen gara suuraa sanaatti si darba. An deeggaraa paartii kamiyyuu miti. Tarii warri beektan beekuu dandeessu. Deeggaraa paartii kamiyyuu miti mormaa paartii kamiyyuu miti. Waa'ee siyaasaas dubbachuus nama humna qabu yookaan nama dandeettii isaa yookaan nama beekumsa isaa qabu miti ani. Sababni isaa waa'ee siyaasaarraa jechoota lama hiikuu hin danda'u. Maaliif siyaasa warra siyaasa barate, warra siyaasaan leenji'e, warra siyaasaan tarii
biyya hogganu yookaan morkataa ta'e dorgomutu waa'ee siyaasaa sirriitti diippilii keessanii dubbachuu danda'a. Waa'ee siyaasaa kana osoo hin dubbadha jedhee waan an keerii dubbadhe natti fakkaate hamaa dubbadhe yookiin amma of balleessisuutti yookaan amma of wareeguutti gahuu nan danda'a otoo hin beekin jechaadha. Garuu gaariin dubbadhe natti fakkaachuu danda'a natti. Kanammoo kanan hin gooneef waa'ee siyaasaa ofii koof waan hin beekneef waan hin beekne laaquu waan hin barbaanneef jechaadha. Waa'ee suuraa sanaatiin wal qabatee gaaffii bareedaa na gaafattee osooti na gaafachuu baatte gaaffii kana anatu si gaafate akkati na gaafattu godha jechaadha. Suuraan sun hiriyoo tokko waliin hin ka'e waan si dhibu nuti dhiigaan tokko namni kamuu paartii barbaade deeggaru mirga isaati. Namni immoo paartii ani deeggaru hin deeggartu malee siin jedhee immoo si lolu ofii isaatiif waa'ee siyaasaa osoo hin beekin of cinqaa jira jechaadha. Sammuu of dhiphisaa jira jechaadha. Mube aniifati ati paartii kaafaa deeggarta an paartii abaa deeggara yoo ta'e waltajjii irratti wal arrabsinee yookaan wal morminee kaanee achii gadi baanee laaqana wajjin kana wal gurshuudha kan dhiifama. Aniifati paartii garaagaraa hordofnu yoo ta'e ati paartii kee bakka buutee waa haasoftu yoo ta'e an paartii koo bakka bu'ee yoo waan haasa'a ta'e waltajjii irratti sana waltajjii irratti garaagarummaa siyaasaa keenyaa waltajjii irratti fixannee xumurannee kaanee yeroo ala baanu aniif mubaarak konkolaataa keenya keessa teenyee waliin baanee waliin nyaata wal gurshinee waliin nyaachuu qabna. Maaliif aniifati dhiigni keenya tokko ati saba keetiif qabsa'aa jirta anis saba kootiif qabsa'aa jira ta'a kan abbaa filatu uummatatti filata garuu aniifati wanni nuti irratti wal'an tokko illee hin jiru. Sababni isaa kun daarii bunaa yookaan daarii qonna lafaa miti sii galee wanni aniifati wal ajjeesuudha wanni aniifati gazaraa walitti luqqifannu hin jiru tokko kana nan qabadhu. Ammas garuma suuraa sanatti sii deebi'a. Ijoolleen nafaana dhaabbatan sun anaaf hiriyoota qaaliidha. Nama wajjiniin nyaataa turredha. Erga paartiin kun dhufe bara wayyaanii irraa kaasee hiriyootadha. Maaliif yoo jette namni magaalaa tokko keessa jiraatu namni biyya tokko keessa jiraatu wal arguunsaa wajjin jiraachuusaa wajjin nyaachuusaa waan hafu miti. Kun keessattuu aadaa Oromootu wajjin jiraachuun jechaadha. An paartii kamuu keessa hin jiru jedhee nama paartii biraa deeggaru bira hin naqu jechuun waan yaadamu miti. Paartii kamuu haa deeggaru yoo barbaade paartii biyya biraa deemee deeggaruu danda'a barbaade. Anaa garuu obboleessaa hiriyaadha wajjiniin nyaachuu nan danda'a. Garuu waan inni godhu tarii waan biyya balleessu yoo ta'e yookiin ana waan siyaasa hin taanetti nagalchuu yoo ta'e faana yoon dhaabbadhe itti gaafatamummaa fudhachuu kan hin qabu sii galee. Tarii anamma gaafa sana gaaffiin garaagaraa karnaa ka'e dhaadannoo an baasu evidensii barreeffamaan isaa ta'u. Fakkeenyaaf peejii korratti an suuraa tokkollee waa'ee hiriiraatiinis waa'ee maaliitiinis takkaa barreessee hin beeku. Hanga yoona maaliif hin barbaadu waan ta'eef hin beeku waan ta'eef waan hin beekne keessa galuu hin barbaadu waan ta'eef jechaadha. Wanni sun suuraan sun jecha an hiriira sana keessatti eenyuun balaaleffachuu hin danda'u hin barbaadus. Maaliif yoo jettan an qaama siyaasaa yookaan deeggaraa paartii siyaasaa kamiyyuu miti. Garuu nama paartii siyaasaa kan biyya bulchaa jirus haa ta'u kan mormaas haa ta'u eenyuyyuu anaaf obboleessa. Gara kamiinuu wanti nyaatan yoo jiraate wajjiniin nan nyaadha wajjiniin nan dhuga shaayii buna nan jedha wajjiniin nan jiraadha. Jireenya hawaasummaa jireenya biyyoomaa jechaadha. Garuu an qaama siyaasaa kamiinuu wannan deeggaru tokkollee hin jiru. Asirratti wannan ifa sii gochuu barbaadu wanni illee namoonni daawwataa jiran kun hubachuu qaban gaaffiileen garaagaraa yookaan maxxansi garaagaraa narratti maxxanfamaa tureera. Waan kana ani quban qabu baay'een kolfesi maaliif yoo jettanii dirqamaan namni siyaasatti gali yookaan siyaasa keessaa bahe kan siin jedhu namni kamuu si ajajuu hin danda'u. Siyaasatti kanatti galu oo dandeettii siyaasaa oo beekumsa isaa qabaatti oo siyaasa sana beektee saba kee tajaajiluu dandeessa uummata kee tajaajiluu dandeessa. Anoo hin beeku maal gochuun siyaasatti galaam. Anoo quban qabu waan hin beeku peejii koo kanarratti nama dhukkubsate yoon argee nama gargaarsise nan gammada. Sii galee ani inni anaaf boqonnaadha sii galee garuu an waan hin beekne keessa seenee nama walitti buusee peejii koo irratti waan hin taane maxxansee yookiin paartii biyya bulchuu arrabsee yookiin paartii mormu arrabsee gama kamiinuu walitti bu'iinsa uumuu gonkuman barbaadu. Namni immoo abdiin hiriira ba'ee qaama kana balaaleffateera. Qaama kana arrabseera jedhu evidensii yookaan waan qabatamaa waan taanjabil ta'e abdiin egelee isaa akkana godhu quban qabaa argeera kunoo ragaan qaba yoo jiraate naa fidee gaaffii kan akkuma na gaafatte kanatti deebisuu nan yaala gara fuulduraattis an paartii kamiyyuu keesseen hin barbaadu hin danda'us. Osoo man beekee immoo
galuun barbaadu. Maaliif ani hin danda'u bakka nagaadhaan saba koo waan hin beekuun uummata miidhamaa uummata rakkataa waan hin beekuun waan hin danda'uun gargaaruun barbaada malee waan hin taane keessa seenuun barbaadu siin jechuun barbaada. Abdishaa hedduu galatoomi wallahi baay'ee galatoomi jechi kee kuni baay'ee namatti tola dhugaadha. Ati hin beekamu malee siyaasa jabaa keessa jirtaati. An akka kootiitti immoo Abdiin siyaasa jabaa keessa jira. Siyaasa jabaa jechuun biyya duniyaa irratti intana jechuudha. Inni siyaasa isa kan biyya akiraa qabatee jira. Lammii isaa sababa siyaasaatiinis ta'e sababa maaliitiin mormitootaa ta'e mootummaatiin ta'e ilmoo namaa kufee bakkee irratti hafe bira dhaabatee isin agarsiisee akka isin isaa waliin wal galchitan gochuun siyaasa caaludha. Yaaboo siyaasni biyya duniyaa kuni an akkanatti fakkaatutti siyaasni biyya duniyaati siyaasa isa biyya akiraatu caalaa ilma namaa kufe ol kaasuun caalu siyaasni galatoomi an akka yaada kooti kuni inni kan biraa immoo an akka shakkii kootiitti waa wayinsi shakki. Eshi. Erga gaddaa OBN irratti intervii kaate kan kooti gaaffii inni kun. Eshi. Waan ati achi keessatti waa hojii yoo ergatte yookiin immoo daariktee taate muudamtee faanatti fakkaataa akka tokko cululuttee naan. Gaaffii seeqadhu maafaniitii kana itti dabalee Abdi dhiifama ammas gara cidha keetitti achi deebise gaa muchakkana fi galee muchakkana jechuun beektaa akka afaan arabaatti wal makaa jechuudha gaaffiin kun wal makaa gaaffii qindaa'e miti. Gara cidha keetitti cidha kee keessatti mee maal mudannoo akkamii qabda meetti deebina cidha kee keessatti maaltu mul'ata? Cidhi koo bareedaadha. Cidha bareedaan godha jedhees tarii hanga kana naa miidhagas hin seene. Maaltu na mudate beektu? Haati manaa koo ijoollee naqamteeti. Hordoftuu amantaa musliimaa miti. Waa'ee amantaa islaamaa kanallee wanni isheen irraa beektu hin jiru. Anumatu xiqqoo itti hima. Maashaallah asirratti dhiifamaa wajjin haati manaa keetii hordoftuu amantaa islaamaan turre. Amma amantii islaamaatti galteetti miti? Eeyyee. Maashaallah hayyee itti fufi. Sanarratti maaltu na mudate baay'een kolfellee kanallee namatti himne namni jabaa wayii namni guddaa wayiiti ana baay'ee na beeku malee isheen beekanu akka carraa dhufanii bakka cidhuma waamanii dhufanii nu dubbisanii akka carraa namoonni asu hayyee barakaatu jedhanii. Irkaa bade waan jettu wayii wallaaltee jechuun hin beekti. Sheekichi nama guddaadha. Nama bareedaadha. Nama naasisu yeruma agartullee si naasisa namni akkasii. Waan jettu wallaaltee abdii koo kottu namni si barbaadaa jira naan jettee nama ammatti. Maaliif? Dhufee bakka tariyan nawaaman isaan waan atti moo yookaan waan gaafachuu nawaaman seetan assalaamu alaykum haji maal jedhanii waalaikum assalaam wa rahmatullah maashaallah jedhanii bakka isaan naqaanii ingalee bakka dafanii hubatanii koon seeqataatuma achi deebi'anii sii kana nama mudate kan biraa godhuma sitti. Haadha manaa keetii bira kanaa jettu yoo dhiqqasi bira jiraatte si yoo si bira jireessa kanaa jettuuni abdii yeroo si wal baru maqaan koo assalaamu alaykum miidhaa jedhee sitti gateeraa jedhi. Kan abbaan keessa assalaamu alaykum jennaan abdii nama si barbaadettee fi jedhiini. Ayyee asirratti abdii dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ati nama gaaffii gaafatamuudhaa shakkamtee yookiin immoo nama gaaffiin nama cinqee gaafatamtu inni guddaan abdiin siyaasatti galeeraadha. Abdiin siyaasa keessa hin jiru abdiin siyaasatti galeeraa isa sirriitti haala mijataa ta'een balliftee deebifteetta galatoomi. Gaaffiin inni kaanii xixiqqoodha gaaffii bashannansiisoo waan argee inni kaanii ammas ijoolleen obboleewwan kee danuun amaanaa rabbiiti jedhan. Abdi akkan si jaalladhu jaalala obboleessummaa akkan si jaalladhu itti naa himee yaa abalu maqaa kee dha'uun barbaadu kunoo biraan si geeraa
hedduu si jaallatu ummata si jaallatu kana akkamitti ibsitaanii mee deebi si jaallanna sin jenna namoonni hedduun si jaallanna kanuma kanatti baa kan jedhantu jira. Dhugaa waan si dhibu'an koomentii keellee muraasuu ilaalaan ture. Mubeekoo adaraa mucaa kana waa'ee siyaasaan gaafatanii dhiisiisiin jechaa turanii. Maaliif jedhu beektaa isaan anaa yaadanii tarii mucaan kun waan hin beeknetti galee siyaasa dubbatee immoo booda rakkoon irra gahaa laata jedhaniiti. Baay'een isaan ulfeeffadha, baay'een isaan kabajaa. Garuu gaaffiin kun irra deddeebiidhaan kan kaate sun suuraan kun maxxanfame sun dirqama isinii deebi'uu qaba waan ta'eef. An Oromummaa fi biyyummaadhaan inni namatti dhiyaadhu namaa. Please nama badhaa irra deebiin isin ibsa. Ani hin beeku waan ta'eef siyaasatti galuu sin barbaadu akka itti galu. Deebiitu ituu waa'ee siyaasaa beekee siyaasaan nama amansiisuu beekee warra suuraa kun maxxansanaa hin deebii kennu. Hin beeku waan ta'eef maaltu na cinqe ittuma dhiisan gabaabsee. Warri immoo si jaallanna naan jettan rabbi si na jaallatu ana caalaa anis sin hin jaalladha naan jedha. Gaaffii gara biraatti deema amma immoo gaaffii dhimma gargaarsaa irratti ilaallatee dhiifama wajjin komii tokko tokkotti ka'aa jira. Tokkoffaa nama 2-3-4 irraa gaaffii sitti ka'ee mucaa kana jaallanna hin kabajna hin mufachiisa ta'a keessaan sitti ergina malee komentii irratti hin kenninu. Abdii akkam gargaarsi kee yeroo hedduu komentii kee irratti barreessineerra maaliif godina jimmaarra qofa naanna'ee maal akka Arsiitti akka Wallaggaatti akka Shawaatti atoo nama siyaasaati miti nama gargaarsaati rabbiif jecha nama gargaarsitta maal Oromoon naannoo jimmaa qofatti rakkataa jira moo akkam Oromiyaa kutaa 11 viidiyoo tokko tokkotti illee lattee fakkeenya taate ijoollee walitti qabdee akkasitti nama gargaarsaa naannoo keessatti ijaartee illee maaliif galuu dadhabde yoollee achi deddeebi'uusti jabaat dhattee viidiyoo tokko waraabdee nama tokkotti malee ijaarsitte nusi waliin jirra eessattu maaliif dhattee fakkeenyaaf Wallagga keessatti nama tokko gargaarsitte fakkeenya taate ijoollee qindeessitee ijaartee akkasitti ijaarallee hojjetaa jirra akka jimmaatti isinis immoo akkasitti hojjedhaa jettee jechuu dadhabdee dhagaafi inni guddaan komii sitti kaasan. Gaaffii akkanaa baay'een barbaadamu beeku. Galatoomii naa jedhiin nama gaafate kanaan tarii dhaggeeffataa jira. Galatoomii awwaal. Wallaahi dhaggeeffataa jira dawwalee fi keen seeni. Dhaggeeffataa jira. Naa galatoomii jedhiini gaaffii bareedaa na gaafate. An tokkoffaa ani jalqabuma akkuma nime an Oromoodha kan Oromooti. Jimmattan dhaladde Jimma koonan jaalladha. Garuu kan Jimmaa mitanii otoo hin dandeenyaan Itoophiyaa waliin ga'ee natti tola. An Musliima hordofaa amantaa Islaamaati. Garuu waan si dhibu kiristaana beela'ee faan nyaachisaa turani. Yeroo Raamadaanaa dhugaa holaala Musliimaa qalchiisu jecha kiristaanaaf illee qalchiisaa tan ture. Maaliif hojjette garaan beela'e saba hin filatu. Garaan beela'e amantaa hin filatu. Garaan beela'e garaadhuma beela'e. Garaan beela'e nyaachuu qaba. Garaan beela'e saalan filatu. Dhiirris dubartiinis hin beelaa. Daa'imnis guddaanis hin beelaa. Gama sanaan nyaachisaa ture gama amantaatiin. Gama biyyaatiin immoo waan jettu immoo an duraan biyya biraatti deemuu hin danda'u ture. Yeroo koronaanis rakkisaa ture. Sana booda nan hidhame. Sana booda immoo achii bahee humna si barbaachisa bakka biraa deemuuf. Humna jechuun yookiin konkolaataa qabaachuu qabdaa yookiin waan ittiin deemtu qabaachuu qabdaa. Haalli sii mijachuu danda'uudha qaba. Asitti sochootee deemuudhaaf. Haa ta'u malee garuu ani hin nuffine viidiyoo naa ergamnaan maxxansaa tureera. Viidiyoo lamaan tokko maxxanseera. Garuu dirqama immoo bakka hin qaamaan argamuu qabutti takkaa waan hafee hin beeku. Garuu ta'e jedhee bakka tokko nama rakkataan argadha jedhee biyya kamuu deemee hin beeku. Garuu baay'ee rakkoon hamaan obboleettii keenya Arsii Samiiraa jedhamtu jechaadha. Ijoollee isii lamaan dhibeen sukkaaraa jalaa qabee baay'ee rakkattee biyya ormaallee dalagattee ture. Mana isheellee gurgurtee waan dalagattee dhufte hunda fixxee sababa ijoolleen isaa jalaa dhukkubsatteef abbaan manaa ishee yookaan abbaan ijoollee lamaan sun sammuun tuqamee akka maraachuu ta'ee sharaa waxxaratanii karaa irratti akka galan boossee natti mattee obboleettiin ishee tokkos biyya Dubaayii naa bilbilte Abdi jettee Finfinneen ture akka carraa gaafas hin boossee maal taate jennaan obboleettii koo tokko erga dhufe waggaa 3 moo waggaa 4 jetti waan hojjetu durii tokko hin gayoon lafa hin kaa'anne ijoollee ishee jalaa dhukkubsatanii isheedhumaaf maallaqa baasa isheedhuma biyya gargaaraa jira nan dadhabee naan jette humna koo ol ta'e naan jette sana booda bakka irra deebitee Samiiraanis naa bilbiltee nan dhufaan jedheeni. Finfinnee jechaadha. Nan deemee Finfinneetti kottuun jedheen. Waan si dhibu Finfinnee
masgiida irraa birriin bu'ee fi masgiida irraa birrii walitti qabattee dhufte. Ittaansee Finfinnee ala geessu raayidii konkolaataa jedhamu jira kanatti bilbiltee qabattee bakka barbaades geessu. Isallee dabaluun beekan nama baadiyyaati waa quban qaban. Otoo beekanii immoo birrii lama qaban kiisii keessa. Birrii lama kan. Nan dawwaleef raayidii qabadhaan maali raayidiin naan jedhanii nan hubachiise nama naannoo keessatti kennaa hin namni tokko hubachiise birrii akka hin qabne natti mali kottaa rakkoon qabu isiniin kaffalaa jedhee natti dhufanii viidiyoo natti dhufanii nan argee baay'ee gaddee yeroo laalee jedhu baay'ee garaana nyaatte Samiiraanii ijoolleen ishee xixiqqoodha ijoollee dhiiraa lama maali mee dhibeen isaanii jennaan guyyaatti yoo xiqqaate biddeen saddeet nyaatu lamaan isaanii yoo xiqqaate naan jette ani isa dhiisiitii shan jedhe jennaan shan jettee dabarsite nda'uun viidiyoo irratti namni tokko biddeen shan jiruu biyya kanaa keessatti jechaadha baay'ee ulfaataadha sii galee dhibeen sukkaaraa baay'ee si nyaachisaa namni odeeffannoo isaa qabu yookiin namni barnoota isaa qaban beekuu dandeessu achuma dhaabadhee Finfinnee keessatti viidiyoo isaa waraabee deeggarsa akka walitti qabamuuf wantoota baay'ee haala mijeessee fi achi deebi'ee amma guyyaatti naa bilbiltee na galateeffatti. Baay'ee na galateeffatti jecha ijoollee si yaalii argatanii yaalii irra jiru yeroo ammaa kana hanga ammaatti deeggarsi godhamaafii jira jechaadha. Ani dhugaa waan sin ajaa'ibu jechaadha. Finfinnee miti Arsii miti otoon Boorana dhaqee otoon humna qabaadhee hin jibbu. Nan dhaqas immoo rakkoon hamaan jiraate viidiyoo waraabamee naa ergamee maxxansu takkaa didee hin beeku diduus hin barbaadu. Garuu immoo wanti beekuu qabdu as yabbuu asii immoo deemee hin beeku immoo. Maaliif sababa mataa kootiin qaba. Sababa koo immoo tari'atis qaba. Sababa koo immoo atis hin beektaa yeroo biyyi keessaa xiqqoo rakkoo ture. Sababuma sanaaf hin socho'uu hin dandeenye ture. Garuu kana booda bakka kamittuu bakka konkolaataa birrii 50 birrii 100 deemuu danda'u nan deema. Hangan hojjedhetti magaalaa keessa qofa hin barbaadu. Dadhabaa kan mana keessaan baay'ee baay'ee jira. Kutaa kamirraayyuu yoo siin bilbilamee namni rakkate jiraate inni akka jechuudha. Hangawoon dhugaa nan danda'a. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf wanni anas keessa na tuqee jiru viidiyoo hojjetaa turtees deebi'ee dubbatti yeroo yaadadhu. Ammas immoo akka Oromootti dhugaa rabbii dubbachuudhaaf akka Oromoon itti sabaaf sablammii kutaan Oromiyaa akka sabaaf sablammii tokkitti qabee jiraachuu akka nama wajjin jiraachuu beekutti sila saba rakkatee karaa irratti qabaachuun qabu. Ammas Oromoon agalootamu boleessa isaa boleettisaa kutaanatu walii qoodiin bira dhaabataa jira. Hedduun jara dinqisiifadha. Viidiyoon tokko wayii kan garaana nyaatu wayii jira. Viidiyoo ati tuun hidhaminiin dura xumura kanarra waraabdee gaa ta'ee hidhamte wayii jira. Viidiyoon sun lapheedha tuqaa. Dubartii sana yoo hubattanii ilaalaa turtanii namoonni akka carraa ta'ee haadha koo ilaaluudhaaf carraa qabdanu argitaniitu ta'a bakka haadha kootiin buuse boleettii keessa sana maali abdii koo jettee mucaa daa'ima qabdi ati birrii silaatuti hadha kaleessa birrii kudhannaan kennine galee waan nyaadhu hin qabu jette sana yaadatta kaleessa ati birrii kudhamoo birrii dhibbamoo maal naa kennitee jennaan ijoollee kooti gammadaa waan nyaatamu bitee gale jettee fi jaartii dheengaddaa yaani ajaa'ibatu taani viidiyoo irratti hojjettee yookiin immoo namoonni itti bira dhaabbachiifte hundi isaatu dhiiras ta'e shamarran viidiyoo garaa naman tuqin hin qabu hunda namaayyuu garaa isaa keessa guba taate jechuudha. Keessattuu garuu amma saati keenya dheengaddaa bineensi daa nyaatu haati tokko bineensi daa nyaatu jedheen dhaqee bishaan bira ciiseennaan bineensi daa nyaachuu dide kan jedhan sanarratti baay'ee keessoo koo na tuqame. Abdi waan ajaa'ibaa danuu waan gagaarii danuu hojjettee rabbiin anaaf jettee hojjette jedhee jazaa keessi fakkaffaluu akiraa duniyaa silas waa tokko asirratti akka obboleessa kan gabaatti gossan si kennuu barbaadu tokkittidha. Innis maa inni namni waa hojjetu waa balleessaa habibi namni taa'ee jira waan ta'eef hin beekamus maqaan isaas hin dhaamu yeruma gadi ba'ee waan barbaade hojjetee galateeffata. Namni immoo socho'ee sabaaf hojjetu namni namaaf hojjetu waa balleessuu isaa hin hafu dogoggorees ta'e waa balleessuu hin hafu si galee nama socho'uutu iyyuu qodaa cabsaa nama socho'uutu waa cabsa dhiqa si galee namni olii gasa socho'u waa balleessa utuma waa balleessee abdiin obboleewwan koo abdii akkasitti ifaan ifatti kana balleessite kun akkanaa miti jennee gaafachuuf gorfachuu qabna malee nama isa taa'e ilaalaa nama isa harka maratee beekamtiituu qabu miidiyaa irratti namni kumni dhibba meeqa isa beeku abdiin nama 100 sagal moomaatu peejii isaa jala jira.
YouTube isaallee nama kuma digdaman gunnee Dhiisaa waa YouTube innis gantaan qabu innis takkaa saatee sin beeku inaasa'us haa ta'u Dhiisaa isa kana rabbi jazaa isaa kaffala. Garuu namuma waa sochootu waa balleesse gatite yoo afaanii waa balleesse yoo diqqaa utuu deemu qodaa cabse hin deemaa rakaa sosocho'aara nama sabaaf dhamaara dhiifama godhaarra darbaa fi keessaan gorsaa malee namoonni hedduun daawwattanii suuraa abdii faadha manaasaa yeroo irra kaadhu waddanu akkas ta'e kana ta'e kunoo amma isinii galeera isa dhiyaate sodaa tokko malee dhufe isinii deebise egaa malaayikaa mitinu abbaan dhiyaate deebii gaaffii isaa deeffateera feetanu fudhadhaa lakki jettanu akka barbaadan kun dhimma keessanii abdishaa rabbi umrii kee si haa dheeressu rabbi mootu angara gootiin utuun biyya duniyaarra jiru wallaahi obbolaa koo waliin dhaladhe caalaatti si gale obbolaa koo waliin dhaladhe caalaatti rabbiin ituun duniyaarra jiru immoo ilmoo si fakkaatu argattee ilmoo si bakka bu'u argattee naan rabbiin ijaan na agarsiisu malee nan ajjeesin kun hawwii kooti jaalala sin jaalladha rabbiif jechan si jaalladha waa tokko naan taatu waa tokko nan gootu rabbii isa nu uume si jaalladha rabbiin ilmoo barakaa qabdu ilmoo bakka si buutu jabaadhu biyya duniyaatiin beekamu amma irraa kaasi ilmoo argachuudhaaf yaali malee ilmoo dabarsuudhaaf yaali ilmoo argadhu ilmoo bakka kee nuubu deetin jiratti maqaa kee waamsisu kanillee abboo yoo jiraanne ilmoo abdii jennee ittiin fakkeenya godhannu jabaadhuuti ilmoo nu argadhu siin jedhaa nama danuu gaabbine nama danuu sabaaf yaadu ilmoo qabaachuu dhiisuu isaatiif gaddine dhabneeni akkasiin siin jedhaa mee xumura irratti gaaffii sitti dheeressu xumura irratti gaaffii asi gaafadhu mee mudannoo in irraanfanne tokko yookaan lama mudannoo in irraanfanne haala gargaarsaa keessattis ta'u cidha irrattis ta'u kosuma ta'e lama tokko ummataa dabalsi xumura irra immoo waan bohaarsu yoo qabaatte dubbadhuuti addaan baana. Ishi galatoomii mu beeku anis dhugaa baay'een si jaalladha baay'een si kabaja namootan yeroo waan mudatu yeroo dhiphadhu yeroo waan wayii si jedhu si kanan si mareedhu tokko si'i waan biraa dhumarrattan dubbadha garuu amma gara mudannootti hin darbaa. Mudannoo kana an ofiif miti namumarraa darbaan dabarsa dhaga'e garuu mudannootti natti tolti waan ta'eef namni kumni lamaan kun meettiin naaf seeqatu jechuu maal seef bakka tokko wayii namni wayii dhaqe areenni isaa kun dheeraadha dhaqee biyya sanatti hin beekamu keessummummaa dhaqee namummaa faana dhaqee quban qabu na waa'ee biyya sanaa akka carraa dhaqee waa wayiitu ture mana sana keessaa sagantaa wayiitu ture hin sagadu namichi hin sagadu nama hin saganne wayiiti garuu bareedaa wayiiti gaalaa yeroo ilaalanu jechaadha. Cuman salaanii ga'ee azaanii baasee tokko keessaa ka'ee azaanii baasee jennaan bakka sagadamuu filaa sagadamuu tokko ka'ee azaanii baasee jennaan qoqophaa'aa bigaa. Namni odaate jennaan kunis ka'ee odaate faana maal godhaga hoo musliima waan namni biraa odaate maal abbaa isaa eega taa'ee dhaqee oduu godhatee dhufe. Dhufee achumaan namni ilaaleeni akkana ilaale keessummaadha sin kabaje namni kabaje argaan isaas namuma haalima wayii fakkaata dura bu'aa jedhaniin inni hin beeku quban qabu dura bu'aa inni lakkii hoo baali bushagaa lakaa ofumaa keessanii sana. Ishi lakkii jedhaniini giddiidhumaan wal dabarsinaan keessootti waa yaade maal yaade sa'aatiin zuurii waan ta'eef bakka rakaa afur akka ta'e quba qaba afuran sana gaa silaa quraana qara'een harkaan baduu sagaleen waliin kaafamu isa kaannan beekaa rakkoon qabu jedhee fuuldura bu'ee qaamaan jedhamee arrabatee jalqabee sagachiisisi hundasii arfanuu sagachiisee xumuree taa'ee waa nyaatamee ka'ee achi waa namni bakkeedhaa dhufee janaazaa wayii argame akka carraa. Allahu akbar. Achumaan akkanaa jedhamee bakka itti salaatuudhaa kuttaa kan deemna jedhamee bahame. Bahamee bakka. Sheer godhaa ayyee. Bahamee naqamee ala salaachi naqamee bakka gaasaatiin ga'ee qabaramuudhaa bakka itti salaatamu maal jennaanii. Dura bu'aa bakka salaachisaa jedhama ammas namichaan. Namichi na eegaala takka irratti sagadeen beeku sagachiises hin beeku laa inni achumaan bakka silayyuu sagachiiseen keessa darbe kan namaaf sodaadha jedhee
Ati fuuldura bu'ee jamal harramatee jalqabee namni egaa salaatu dhaabatamee suyuudiin hin bu'amu hin bu'enni. Hin bu'enni bu'ee namni salaatu jala jala suyuudii bu'ee. Namni dudduuba faana bu'e innee quban qabu achumaan faana bu'ee achumaan xumure gaa salaachisee xumuree ala ka'u na sheekiin namni biraas bakka biraatii kun itti fiigee wanti kun waan cimaa wayii takkaan nagare takkaa ija naasaatti rakkaan bu'amaa maal wanta akkanaa jedhee namni wal gaggaafatee lakkii wanti kun nu fayyada tarii bakka nuti hin beekne wayiiti bakka cimaa wayii nama qaree wayii fakkaata maal jedhanii itti siqan. Alatti kan sheekii maanyoon takkanaa nuti waan akkanaa hin beeknu dhaabatameetumoo itti salaatama maal jennaanii lakkii maal jennaan namichi kun jennaan wanjalli isaa wanjalli kan jedhamu hojjete sii galee wanjalli isaa wanjala takkaan jira nama hojjetaa ture waan ta'eef dhaaba sujuudiin bu'ameetuma mee rabba dhiisuuf jedhee wallahi waan kana dhaga'ee jira Abdi. Waan kana dhaga'ee jira. Isatti jettee miti yaadammoo tokko sii dabalee ka'ee haasaa keettee buufta. Gabaabaadha daqiiqaa tokkittidha. Namichatu biyya Arabaati. Arabifaani garuu ani afaan Oromootiin nan jedha. Arabaa masgiida karaa deemaa dhaqee fagaatee masgiida wayitti goreetu ni taa'u. Azaanamee areeda qabaa achumaan ustaazni ni sagachiisu ergasii yeroo inni dhufu jaahila jedhe yeroo wallaalumaa ta'e yeroo san. Yeroo wallaalumaati. Achumaan namichi ni sagachiisu naan ni dhufu namichi kun taa'ee quraana qabatee taa'aa calluma jedhee. Achumaan isaa akkana ummanni nu sagachiisi jennaan kalaas sheekiin dhufaniiru isaan sagachiisan dide sodaatee hin beeku sagada. Jennaan laa rakkoon qabu nu sagachiisi malee jennaan sheekichis wallahi laazim keessummaadha. Keessummaa taatu suma sagachiisa jedhanii fuuldura buusan. Giddiidhumaan gaffaanii fuuldura buufnaan achumaan Arabiif amma sagadan beeku yeelleera areeda baataa jira. Arabifaase calluma jedhee Arabifaase malee Arabifa beeka malee quraana hin beeku. Arabifa somnaani subhaanallah jedhanii isaanii ergasii sagachiisan. Jennaani afaan Arabifaatiin jedhee namni hedduun Arabifa hin beeku waan ta'eef afaan ittiin walii galu afaan Oromootiin hiikee dubbataara malee Arabifa. Yaa namichaa nasatari jedhe afaan Arabifaatiin eegala. Yaa namichaa nasatari jedhe rabbiin nama sataru jaallata nasatari rabbi si haa sataru. Namoonni kun reetii lama naa kennaa jiru. Reetii lama sana keessaa tokko siifan kenna tokko nan fudha. Rabbiin sodaadhu nan satari jedhee kee Allahu akbar jennaan Allahu akbar dhuga jedhan hundi jedhaayyuu Arabiffaa hundi jedhee Allahu akbar jedhani sanalee yaadachiiftee gabaabsee tan jiraadha. Dhugaadha dhagayeera hayyee. Wanni akkasii mudannoon akkasii yeroo baay'ee yeroo tokko darbee mudata. Qoosaan baay'een jira. Keessattuu gara baadiyyaa keenya keessa qoosaan baay'ee babbareedutu jira. Inni namasitti kun immoo qoosaa miti yookaan waan dabarsa dhufe miti. Waan sirriidhuma sitti mudannoodhuma sirriiti. Dhimma wayitiif iyyuu mudannoo kan iddoo biraatti dubbadheera inni mana deebi'a. Dhimma wayitiif iddoo biraa deeme. Iddoo biraa deemee hiriyaa koo wajjin hin deemnee beergii yookaan hoteela qabannee bakka bullu sana hoteela bareedaa intarnaashinaali wayiiti. Saamunaa qofa miti kan sii dhiyaatu achi keessatti. Saamunaanis immoo dhangala'aatu sii dhiyaata. Saamunaa sana dhiqattee ala kaatu immoo wanta ittiin dhayna kee ittiin yoo akkas jalaa hin daalachoofne itti dibattu fa'itu jira. Egaa hanquban qaba. Jechuun oolite. Egaa nan beeka qaalaa gurbaa nan beeka ittiin qoosuufis qophaa'eera laan kaameeraa koo banadhee wanti kun akka isa rakkistu quban qabaanis duraan na mudattee tontatiin badaa fuunfadhee sana adda baafadhee anuyyuu fooliisii. Waan dhuganu moo wantattiin kun jedhe ilaalaa ture anu. Sana booda ol galee wal fakkaatti ilaa barreeffamas yoo akeekkattee ati ilaalle looshiniin sunii fi saamunaan sun garaagara yoo seeraan sirriitti ilaaluu baatte jechaadha. Mucaan koo bakka keessa badee itti tolee ofitti naqe hin dide hin mucucaata malee arafaa bahuu dide itti hin keessaa fite dhaqaa dhaqee gamee feennaan. Maali abdii koonaan jedhe nama maanni jennaan maal saamunaan mana kanaa immoo isa arafaan qabne moo maali saamunaa akkamii fi dubboo jarri maal hoteela gad deebii akkamii na fidde dhaqaa dhaqee maali jedhe intarnaashinaali hoteela bututu
hoteela gad deebii toluma birrii namarraa fuchuu maree waa tokkuma hoteela faayidaa qabeenya fiddaa dhaqaa maal taate ilma obboleessa koo maal taate jala naqu qodaan looshinii keessaa gogsee lafa buuseeranii. Looshinii sabo maal kunoo laamee nama tokkotti himu hin jedheen iccitiidha namatti hin himini namni sitti kolfa hiriyaa abdiiti jedhamta gara fuulduraatti hin jedheen isa kana ishii saamunaa jedheen itti naqee fi sanaan niqatee bahee waan ittiin daalachoofnee oolle isattiin dibannee daalachummaa oolu. Shaaworiidha yeroo ba'an bishaan tokko tokko nama daalacheessaa looshinii si jalaa fixa jechuudha. Nama ajaa'iba. Waan akkanaa nu mudatu. Ayyee gaaffiidha jedhaman gaaffii wal fakkaata namoota hedduudhaan komii dhiyaatan hunda sii dhiyeessee jira. Xumurarra wanta taasisuu barbaaddu dirreessii balaadhaan gara kootiin xumuradheera. Wanta ati na gaafachuu barbaaddu jiraate akka piraankii dabaleettii maatii goote wanta ati na gaafattu gaafadhu. Wanta ati dhaammattu soo jiraate dhaammadhu. Angara kootiin xumureen jira. Ishi mubeekoo galatoomne ulfaadhu. Wannan dhaammachuu barbaadu obbolootni koo kan na dhagaa jirtan nana mana akka hundi kun keessan afaan Oromoo dandeessanu namni afaan walii beeku afaan walii dhaga'uu qofa osoo hin taane dhagahee immoo waan kan itti yaaduudha kan inni qabu nuti ilmaan abbaa tokkooti qaamaan wal beekuu dhiisuu dandeenya ijaan wal arguu dhiisuu dandeenya garuu otoo ijaan wal agarree qaamaan wal agarree wal fayyadna malee waliin balleessinu nutitu wal jaallanne wanti nutti irratti hin jiru hundumaa guutuu nu kenne rabbi nutu hin beekne baay'isee kanatu natti irratti ejjennee iyyina malee wanti nutti irratti hin jiru osoo sanuu kenname beekne jechaadha. Oromummaan kana qabaachuu qofti waan meeqa akkamti. Oromoon kun danuudhas beektaa. Danuun kun immoo utoo walii galee maaluu cabsuu danda'a maaluu injifachuu danda'a. Garuu isa kan biraa dhaqee ittiin cabsu deebi'ee ittiin wal cabsasii galee ittiin kan wal cabsu walumaan waliin lafee gaalaa immoo lafee maalii jedhanii waan biraatiin hin cabu sibiilaan hin cabu lafeedhuma gaalaa sanaan caba jedhan gaalatee waan ta'eef lafeen sun lafee gaalaati jedhama. Anis dhageera. Galee namni biraa akka Oromoo cabsuu hin danda'u. Numatu wal cabsa waan ta'eef yoo dandeenye wal saaxiluu wal balleessuu wal yakkuu dhiisnee namni kamuu balleessa namni addunyaa kanarra jiru namni nyaatee dhugu eenyuun kan hin balleessine hin jiru. Eenyuun ta'ee yoo taate deemee wal gorfadhu wal sirreeffadhu. Namni biraa dhufee si gorsuu hin danda'u. Si balleessa qaawwa baname sanaan dhufee si cabsee si nyaata malee isa sana si wajjiniin cabsee alas sana cabsee balleessee kophaatti immoo dhufee kophaa keessa cabsee si cabsee si nyaata waan ta'eef amma dandeenyu wal gorfannu. Jireenya miidiyaalee hawaasaa kana qofa jechaa hin jiru. Jireenyi masa lafarraan isiniin jechaa jira. Amma gandaan wal qoodnee, amma safaraan wal qoodnee, amma amantaadhaan wal qoodnee, wal cabsinu, isaan wal jabeessinee, isa nu cabsuu dhufu ittiin cabsinee galchine faayidaa guddaa nuuf qabaata. Garuu nuuf hin galu miira keessa galuu dandeenya. Aariidhaan wantoota garaagaraa keessa galuu dandeenya. Sun baay'ee hamaadha. Dhumarratti obboloota koo biyya keessaa biyya alaa teessanii osoo hin beekin dogoggoraan yookiin barreeffamaan yookiin bilbilaan yookiin karaa irratti karaa kamiinuu yoo baasnitti balleesse rabbiif jecha akka afootunaa jettan dhiifama guddaa. Afoona lillaa gara kootii qaata. Kunoo ka'een. Afoona si jedheera obboleewwan keenya hundi keessan iyyuu abdiidhaa afootu jedhaa fi dubbii rabbii namaan galuu yoo isin mufachiisee jiraate maqaa rabbiitiin ani immoo dabalee afootu jedhaa fi isin jedhaa xumurree jirraa. Nagaatti yaa jara keenya waan asi gaafatu. Ani hin finne alam fixu na gaafatta. Ana afootu naa godhaa. Ana afootu naa godhaati. Wannan immoo jedhu. Namni muraasni wayii namni nuti ani beeku qaamaa wal beeku kan immoo onlaayinii irratti wal beeku kan na arrabse namni muraasni jira kan keessaan na arrabse jira wallaahi afootu lillahi dheera maaliif beektaa itti dhagaamee aaree jechuu danda'a waan ta'eef ani immoo isa irraa deebise arrabaan immoo hin deebisne namni sun tarii dhaggeeffataa jiraachuu dandeessa arrabaan si hin deebisne maaliif anan arrabaan si deebisu amilee wal cabsuudha malee homaa wanta faayidaa argadhu hin jiru waan ta'eef ana afootu si jedheera afootu illaa si jedheera gaaffii keetti fufii hin xumurra. Kalas obboleewwan keenya hordoftoota mubee jalatti argamtan hundumti keessan iyyuu ana obboleessa keessa mubaarii musammaati keessummaa keenya hadhaa Abdii Getacho Abbabeeti qaamolee mootummaallee jara akka obbo Taayyee danda'a namoota hedduu yoo rabbi jedhee isinii faldeesse jedheen abdii qaba namootuma hedduu warra biyya keessaa an akka isinii dhiyeessu asuma gamanumaan waadaa isinii seena teessanii ilaaltu namoota hedduu aangawoota akka isinii dhiyeessu abdiin qaba maaliif gaaffiidha kun miidiyaadha gaafatamuu qaba eenyunu dhufee dhiyaate inni dhiyaadhu jedhe jedheen isin itti hima nagaatti naa bulaa waan si gaafadha kophaatti.
borga fuutee akkana qocoluu dhuftee bareedde jirta akkamii fuuchuun kun warra hin fuudhetten himaafan keessa. Fuuchuun Amma wayya morgati wayya. Amma waan baay'eedhaan wayya. Gadi qabisa kadee keemistiraan si gaafataa jira natti beeku. Amma maaliif hin jedhe beektaa tokkoffaa bakkeedha namni wandalaaxeen yookaan namni qeerroon dargaggoon tokko biyya keessatti amma jiruun baay'ee ulfaatee jira. Tokkoffaa yeroodhaan manatti gala sa'aatii 11tti manatti galama tokko jedhe mana oolama al tokko lama jedhe manaa nyaatama sadii jedhe waan jiraattuuf qabdaati baay'ee amma waan an jiraadhuuf kan qabaan jiraachuun qabala amma dirqamaan maaliif an dirqaman narra jira laamma mucaa namaan na bira jirti warran qabaa naman jaalladhu na bira jira ani on du'e badeeramaa faayidaa hin qaban garuu isheen na bira jirtu immoo sababa kootiin rakkoo hamaatu raga sii galee namni eerumee bahe baay'ee ulfa namni eerumee abbaan manarraa du'e yookaan irraa bahe baay'ee rakkisaadha kanaafuu yoo fuute itti gaafatamummaa dachaa sirratti jiraata ala ilmoo dhalchitu immoo itti gaafatamummaa dachaa lama sirra jiraata ala sana atis in jiraata jireenya gammachuu jiraata fuuchuun bareedaadha. Maal abbaasi shabaabummaa wayyuu ani si duran fuudheeti maal fuudhatti paartii taati duran fuudhaan. Fuudhatti paartii. Intu amma fakkeenyaaf keessattuu dhaggeeffadhu kaa itti gaafatamummaan namarra taa'eeyyii gurmuu namaarra jechuudha. Lamuu akka ergasii socho'uun akka ergasii addunyaa biratti yoo namni namaa dabalee kottu du'aa kadhanna jennaan sa'aatii barbaadan manaa utaalanii deemuun sa'aatii barbaadan naqanii hiriyaa bira dhaquun anamma ergan fuudhe nan hidhameyaan hiriyoo tokko bira guyyaa tokko dhaqee mana namaa guyyaa tokko ergan fuudhee jalqabee jechuudha. Guyyaa tokko dhaqee mana namaan buluwan mana kootii bahe kunoo maradhee mana keessa taa'a yoo jaartiin golleen jira. Kun namatti dhaga'ame. Ati ni dhabdee miti ani immoo hidhaadhaan ni kame maaliifii jedha. Maaliifii jedha. Anuma dandeenye warra hin qabne alan balbala koo banadhee dhufee ol galu ibsaan mana keessaa dukkana cillimiitti qabrii waan asii natti fakkaata. Amma immoo yeroon bakkee oolee manatti ol dhufu bunni mana keessaa akaa'amee ixaanni mana keessaa aaraa. Ala wal galu bakka gammachuudhaan nyaanni naa qophaa'ee suufuraa irratti afamee taa'ee nyaadhee jimaa koo qamaa buna koo dhugee ashaqee jira. Ala kaanoo mandara keessa toltol jedhee aduu keessa gurraacha'ee daalacha'ee qottoo meeqa dhugee qottoo wajjiniin biddeen nyaadhee caatii qabee du'ee galuudha jecha. Ala warra bakkee wanda laattee amma garuu fuuchuun bareedaadha warri hin fuune fuudhaa. Jettee bakka anis of amansiisuu hidhaa miti kuni firii ta'uudha malee hidhaa miti mubee koo jedhee ofitti mee adda of sossobee ofitti mee akkuma jette kanatti of amansiisu moo akkan jedhaaru shabaamummaa sanatti deebi'anii zanaadhanii mataa farrazatanii uffata geggeeddaratanii bakkee keessa deemaa buluu wayyuu. An uffata mataa farrazadhee uffata koo akka durii caalan zannatee jira amman maaliif haati manaa koo uffata koo naa miicitee naa tokkos ta'e qotta abdii koo kun hin taane kana baasi kana jijjiiradhu naan jetti wallaahi sarabbina argu maaliif akkam bareedee ba'uuf barbaadde durii immoo alan kophaa jiraadhu maaltu bareeduu koo naa laala. Yoo barbaade surreen dudduubaan citaa yookiin dhoqqeetti jira. Amma immoo duraa duuba laalameen gadi bahaa baay'ee bareedaadha. Kanuma. Egaa qeerroof qarreen wantan isinii dhaamu Abdi Getacho ragaa godhadhee jechuudha. Anis beekaan gaaffii faallaa gaafadhee. Warreen hin fuudhiniif warreen hin heerumin jazboota wallaalota kan haadha manaa tumanu kan viidiyoo waraabaa haadha manaa tumanu kan dubartiin tokko abbaa manaa caqacattee maal jettee feesbuuk irratti baatee arrabsitu ilaalinaa fuudhaa fi heerumni baay'ee namatti tola itti galaa ilaalaa fuudhaa erga fuutanii garuu maaliif nutti nimnee jalaa ba'uufan ilaaniif abdiin maaliif nutti nimnee mi'aa fuudhaa fi heerumaa mi'aa halaalaa mi'aa haadha manaa koo jedhanii mana banatanii ol galuu mana dukkanatti ol galuu fi mana haadha manaa hin jirtutti ol galuu mi'aa isaa isinii dhaamneerra giroo keessanii nu biratti namne nurkaa beera jechuudha. Fuuchuu jechuun hidhamuu namoonni tokko maal jedhu beektaa Abdi wallaahi biyyuma kanatti fuudhii taa'ii intala kana jedheen nama wayitiin yaa kootiin fuudhiidha intalli kun naa taatetti dhiisi ganda keessan deemini fuudhii taa'e nan ati xalaata kooti naan jedhe akkamiin jedheen dhiyeenya akkamiin jedheen ofii keetti hidhamtee mana teessee hiitee mana nakaa ofii jedhe wallaahi aan erga warra fuudheen kabajameen dhugaa rabbii dubbachuudhaaf erga warra fuudhee kabajamee warran qabaa itti gaafatamummaan qabaa si galee waan danuu sitti dhaga'amaa deema nama guddummaatti deemta mataan kee yoo umriin kee hundeessu mataan kee nama guddataa deema obboleewwan koo fuudhaa bultii halaala jiraadhaan dhaamsa keenya Abdiyyee baay'ee simmoo baay'een si jaalladha wallaahi ijoollee obboloota koo obsitanii nu dhaggeeffattan gaaffii garaagaraa na gaafattan gaaffiin kun sinii deebi'ee jedheen abdadha baay'een sin jaalladha naa jiraadha umurii naa dheeradha iddoo nagaa naaf bulaa assalaamu alaikum warahmatullaahi ta'aalaa wabarakaatu. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Nagatti. Baay'ee.
nagaan obboleewwan keenya namoota isinii dhiyaachuu barbaadan hundumtuu komentii irrattis ta'ee meseenjeraan WhatsAppiidhaan naa dhiyeessaa isiniifan dhiyeessaa hin gaafannaa warra biyyaa keessaa isiniin jedhe aangawoota mootummaa yoo ta'e illee peej minaamin jinniin hin jiru maaliifi nan argiyan miidiyaa adda addaa irratti dhiyaatanii miidiyaadhuma amma gootiin keenya kana irratti dhiyaatanii gaaffiif deebii godhaa jiru waan ta'eef nus lammiidha biyya biraa jiraannus warra aangawoota mootummaa yoo ta'e itti bilbila jaraa of kan gaannee itti bilbillee yaalii goone yoo jarri maal barbaad zorbal waslaataa jedhanis akkuma sanaa sagalee jaraa isinii fudhannee dhufna malee hin gaafannaa itti aansee obboleessa keenya Joon Ahmad Abbaa Milkii kanneen gaddaa Abdii Geetachootiif miizee ta'e namoonni hedduun suuraa isaa keessodhaan na arguun nama kana nu dhiyeessi gaaffii kana nu gaafadhu jettanii jirtu Jooniin yoo rabbi jedhe hadhaaf bor keessaa sobsiise guyyaa beellamaa yeroo gabaabaatti gaaffii Joon Ahmad Abbaa Milkii irraa qabdanu dhiyeessaa haala neetworkii isaa mijeeffatee waa hunda Jooniin haasa'ee keetanii Joon immoo namoota aangawoota kan biraatiin waliin nagaa jedheen abdii qaba isinii fudhadhee dhufa bulchiinsa aanaa bulchiinsa gandaa waa hunda yoo gadi buunee biyya keessatti hojjenne malee obbolaa keenya Saudi Arabiyaa bakka adda addaatti akka taaranuuf dhageettiin arganu jalqaba nu haa baranu nu eenyunni kan mootummaa gargaaraa jirru mootummaa dhufaa darbaa gargaaraa jirraamnu mootummaa Dr. Abiy kana qofatu hin ta'in mootummaa dhufaa darbaa gargaaraa jirra kan akka Abdii Geetaachoo kan akka Mubaarak Musammaa kan akka Asladii Muhammad kan akka ijoollee Hawwii ijoollee maqaa jalaan dhaan kumaatama jiru kan biyya haasa'an kan nama dhukkufate bira dhaabatan nama danuu jiru gatii ta'eef jarri kun waa'ee mootummaa jalan galchu ta'us waa'ee lammii yookiin saba bira dhaabachuu irratti kabajanuu kennanii jarris ol nu kaasanii akkuma miidiyaa abbaa barbaade irratti dhaqanii affeeramanii addis miidiyaa jinnii miidiyaa afaan amaariffaatiin intervii godhamaa jiran nummoo afaan oromootiin gaafannaa yoo jarri didanis barreeffama jaraa yookiin sagalee jaraa isiniif hinnaa galatooma alfaadhaa Joon Ahmad Abbaa Milkii haasofsiisee keetanii yoo inni eeyyamamaa ta'e suuraa isaa isinii maxxansee gaaffii keessan komentii irratti kaa'attanii ammas warrattan isin dhiyeessinee gaafannaa sanaan booda Joon immoo ergitanyaan nama isaa ol aangoo qabu wayii naaf dhiyeessa jedheen abdii qabaa galatooma alfaadhaa ana obboleessa keessan Mubaarak Musammaati share like gochuun jajjabeessaa nagaatti.